Kuqama manur dhaggeeffadhu. Kuqama manur tuutaane kuqama haqa isaan qaba. Aan as keessaa waa danuutu dhufe anaan maaltu si dhibee jennaanii dubbatta irraa naan jedhamnaan maal balleesse mucaan kun jedhee ilaalee. Dhugaasi dubbisa waan argiteef dhugaasi dubbisa. Maal balleesse kennaa meemaa manur maal balleesse hin dubbannaa jennaan firee wayii waan qabu dhabanii gatii ta'eefi warri as keessa jiru dhageessanii isin yoo irraa sodaattanii alati irraa dubbata warra as keessa jiru tokko inaaffaa akkana jara godhaa lama takkaa namni keenya namni keenya. Eenyu irraa dubbatta Mubaarak mataan kan keetu yakkamaadha. Eenyu bakka buutee dubbatta. Mee Mubaarak amma himatan sinii mannee nama biraa himatan ati mataan kan keetu dhageeffadhu. Ati mataan kan keetu yakkamaadha. Eenyu bakka buutee dubbachuu hin dandeettu. Dhageeffadhu. Mataan Mubaarak namni himatan isaa miti namni haqa nurraa nyaateera isaa miti dhageeffadhu. Yoo rakkoo qabaatte rakkoo san gabbaatee dubbachuu dandeessa. Namni na saameera sii miti. Dhageeffadhu yoo sillee ta'a. Lamaanuu namni murtii isinirra qabe ana. Aboo muutiin irratti hin qabna. Dhageeffadha. Mee boona dhaabbadhu qoy akkaataa ajandaa isinii kenneen ajandaan ala osoo hin bahin dubbadha. Boona atillee mucayyoon haqa qabdi haqa isiitiif falmanna jettee gadi baatte haqa mucayyoo san namni deebise abdii shaashee kana abdii arsii shaashee kana innis waan beekurraa hin dubbata mucayyoollee naa dhuftu Mubaarakis waan amma haasaa jirru kanaan ala bahee hin dubbatin wanni waa balleessu out of ajandaa keessaa bahu kanaaf akka dandamaa ta'e mube atis ulfaadhu galatoomii baga dhuftee warri as keessa jirtan hundu dhugumatti mucayyoon haqa Maamman Nuuriin biraa qabdi taanaan sa'aatii kanatti kennamaaf rakkoon tokko hin jiru garuu Maamman Nuur mucayyoo tana gaafadhee jira Maamman Nuur mucayyoon tun akka wabitti namni mallaqa kiyya naa kennisiisuu danda'u yookiin Baba waasi gaafadhu baba mucayyoo fuudhiiti baba waan kana rambettu annan deema mucayyoo fuudhiiti carraa nuuf kenniti mucayyoon kun birrii biraa qabdi moo hin qabdu nu adda baasee sitti kenna galee yoo mucayyoon birrii biraa qabdi gruppiin uumaati baba si no rakkoon qabu yeroo tokko carraa naaf kenna yeroo tokko carraa naaf kenna mube gruppiin uumaa keessaa naa sobna inuma laasaa mube carraa naaf kenna sorry Dr. Amin dubbatu mee gaafi Dr. Amin dubbatu. Okay carraa naaf kennuuf galatooma irratti an keessattuu kan dubbachuu barbaade mucaa boonaa kanaaf maaliif inni haqa mucayyoo sanii barbaada haqa nama biraallee Maamman Nuuriin biraa namni birrii qabuun jira na bira gahee jira ka jedhullee yoo jiraate isallee akka nuuf fidu barbaadna tokkoffaa tokko jenne mucayyoon tuni ka inni amma irra dhaabatee haqa isii galchuufi barbaada Maamman Nuuriin irraa birrii qabdii jedhu tuni mucayyoon sunillee osoo dhuftee gurra isiitiin gastii kana keessa teettee asirra dhageeffataa waa isii himattu anillee face to face isiirra deebisaa haqa Maamman Nuuriin irraa qabaachuu isii asbiruma osoo ummannummaan illee argee ragaan illee osoo ragaa guutuu barbaadanii miti isiin duuba teettee boonaan kun irraa falmatuu hin danda'u isiin dhattee 100 irraa qaboo jette boonaan 100 Maamman Nuuriin kennu jechuu hin danda'u haa dhuftu isii sanillee nuuf fida mucayyoo saniin barbaanna waan ta'eef si galee waan dhimma kana dhibba keessaa hin beeka waan jedhee itti amanu waan qabuuf mucayyoo kana ka jedhaaruuf mucayyoo san fida boonaan hin beeka dheeraanii mucattii isii fi himataara waan ta'eef mucattiin waa dheessu si galee dhugaa addee sinii baasee sinii hima mucattii irratti Dhumate. Tidak mengerti. Amma Ila difama Nuruddin baba. Nuti amma Carraa naa kennuu dandeessanii Nuruddin. Boona carraa argatte obsika. Nulle adubba. boona amma namoonni keessa beekonni Waa dubbachuu barbaade la In dubbatta boona. ila waa dubbachuu barbaade osoo carraa naa kennitanii barbaade. mucayyoon osoo dhuftee gaariin ta'u mucayyoon tun sitti mattee mucayyoo kana In dheeressu na dhageeffadha ila. Mucayyoo dhugaa baasna mucayyoo fida haasaa biraan barbaachisu mucayyoo Obboleessa nu dhageeffadhu mee eenyu Amiin na dhageeffadhu. mucayyoo Na dhageeffadha wal dhageeffanna. Ani akka na dhageeffadha mucayyoon ni dhufti mucayyoon keessaanii miti keessanii matte ummata 500 600 gabbaatee akka ofii gaafataa jirti. Boonaan dhagayeettee dhuunfaasitti itti gaafataa jiru na dhageeffadha. in kafalla keessatti nu dubbii kana Aboo Mubaarak nurraa us jedhee akka namaa namni akka ofii barbaadatu yoo ati rakkoo qabaatte atu mataan kan keetu rakkoo qabda. Akka namaa uffanuuf hin deemina. keessa akka deebisu tokko hin jiru Akka namaa haqa miskiinaa uffanuuf hin deemina. asumarra fida keessa akka deebisu Abbaan akka ofii haa barbaadatu. Mee walaa dhagi. Dubartii haqa dubartii dhoksuudhaaf hin deemina olirra dhaabbattanii. Haitti dubartiin ifa hadhallee borullee na dhageeffadha. Dhugaa isinitti himan. Shilinkii takka yoo taate ila Boona dhiifama. shilinkii takka illee yoo taate namni haqa ofii haa barbaadatu. Maa gadi qabdan. Boona. Walirra dhaabattanii walirra ijaartanii maa barbaachisa dhageeffadhaa isinitti hima. Ani akka nam tokkootitti jibbaa nam tokko illee hin qabu.
Inaafa nam tokko illee qabu keessa kiyya rabbi na arga. Nama dhufee gastii irratti haqa kiyyatu bade gara gabbayee dubbadhuun dhabe yoo ani garteetiin hin dubbadhu birriin kun yoo xiqqaate amata 3 ga'ee jira. Diraama 3,500 ji'a dura itti bilbilee yoo waa'ee mallaqa kanaa na gaafatte mana dukkanaa keessatti si hiisisa naan jedhetti nama 500 moo nama 600 bakka san jira dhageeffadha. Amma bona mucayyoo nam tokko itti dhuunfaan kiyya. Aboona dhageeffadhu buleessa sitti hima. Dhageeffadhu kana bichaa miti dhageeffadha namni yoo xiqqaate yoo xiqqaate nama gartee maammannuuriin himataa jiru ka biyyarraa himataa jiru jira dhageeffadhu. Aboona dhageeffadha yoo xiqqaate biyyarraa kan himataa jiru jira waa'ee muciyyoo tana bichaadhaa miti kaleessa yoo xiqqaate nama 4 dhufee himataatiin ture. Hadda gartee nuti kaleessa illee haqa namaa gaafachuudhaan sodaa eenyu illee hin qabnu jechuudha. Dhugaadhaan dhaabbannee gaafanna. Bona ila waan tokko. Aboona dhageeffadha yoo dhuga ila dhageeffadhu. Maal cuqqaaluu barbaadan isin dhugaa namaa? Dhugaa namaa maa cuqqaaluu barbaadan? Haqa jirtu isinitti himaa jechuudha. Bona ati haqa mucayyoo barbaadda moo ajandaa barbaadda? Ajandaan kan maali dhugaa jirtu isinitti himaa jira? Maali ajandaan? Ayyoo nurraa dhimma tokko qaban jechuudha dhugaa jirtu isinitti himaa. Mucayyoo si Bona mee baaba Nuuraddiin carraati ka daqiiqa dhiifamallee ganama boonaa ka haasa'u na tutte seeneeti waan haasa'u san dhoggee haa ulfaatu gizee saniif dhaabee jira waan kanama wanni gootani inni akkuma amma haasa'e kana haasa'ellee ganamallee dhaabii jennaan dhaabee jira gizee saniif haa galatoomu amma wanni godhamuu qabu barbaadde ta'e mucayyoo miti tokko lama ayyuu miti barla dhageeffadha ila asfidi mucayyoo matan asfidi tokko lama ajenda boodatu kan barbaadu mucayyoo yaasbii turufti dhageeffadhu ila mucayyoo yaasbii turufti warri wal ijaartanii mallaqa dubartii warri wal ijaartanii mallaqa boona dhageeffadhu si baaba hundaa yeroo tokko boona yeroo tokkoon dubbadha artii qohime boona dhageeffadhu boona dhagayartaat miyuuti irraa bahi Bona yoo Nuuraddiin dhageeffadhu waan taateef boona dhagayi warri mootii taraa miyuutu godina qoy. miyuuti irratti hin qabin adii isaa dubbatu waan barbaade dhageeffadhu boona nama birrii na nyaate jedhanii eebelu natti himatee jettee miti dubbii dhiiraa dubbataa jirtaa bar wannummaa bacacacacacacaca jedhamuuf tokko hin jiru sii galee namatu birrii narraa nyaate jedhee jettee miti dubbii dhiiraa eega dubbataa jiraatte nama sanas fidi kuno ebelutu jedhe jedhi ebeluun sun as bahee haa himatu allaqe overgeem wannummaan bacacacaca na dhageeffadhu adhafaate nama takka bacaa dhiisiiti na dhageeffadhu as fidi nama san na dhageeffadhu kan gabbayee himate yookaan boonaadhaa miti ka keessan dhufanii itti himatan miidiyaa irratti bakka kaleessa taate asraa kaleessa taate galgala taate dhuftee himataa jirti ijoolleen dhageeffadhu dhuftee himataa jirti nama tokkoo miti ila dhuftee nama tokkoo miti galgala beellama galgala kan na dhageeffadhaan kabiyyaallee na dhageeffadhu adhafaate kabiyyaallee kaaskeessaallee beellama galgala qabna mana kootitti dhufti keessanuu koottaa kana jedhi nama tokko qabadhu as fidi siin jenne bar dubbii dhiiraa dhufaa jira galgala beellama galgala qabna siin jira dhageeffadhu ijoolleen galgala koottaa macallisii deemi rafi kaataa daa eega beellama galgala qaba yaa maaliif deemee rafa ati yoo barbaadde deemee rafi maa deemee rafa hirribni natti jiru waa teettee haasoftee maal fidda wanni ati fiddu maal obboleesso akka ajandaaf deemaa tun beennee irraa dhiboonaa fayyadamu amma asirratti ajandaan kamaali obboleessoo dhugaa lukkili dhageeffadhu bibi hin barbaachisu kijiba maqaa nama xureessu nama balagee akkasiitii miti ila warri asirra teettanii gugurdaa waa dubbattanii na dhageeffadha laal warri asirra teettanii gugurdaa waa dubbattan abbaan barbaade mallaqa abbaa barbaade nyaachuu danda'a abbaan barbaade mallaqa abbaa barbaade gaafa itti kennan sani isinii mari'ataniiti miti ka itti kennan erga itti kennanii karaa seeraatiin karaa haqaatiin ni gaafannoo jedhan dubbiin hunduu tartiiba mataa isii qabdi tartiiba mataa isiidha isinii galee tartiiba mataa isii qabdi wanni kun karaa keessaatiin xumuramee takkaaf 2-3 jedhamee karaa keessaatiin xumuramee ka'ee karaa miidiyaatitti ol bayaa jechuudha waluma ajjeesu waluma falaxuudhaaf walumatu jabaadha jechuuf kafiiddan kana keessa hin jiru nuti eega dubbattan eega haasoftan karaa keessaatiin tartiibaan xumuraati eekelee ni mata jedhaa kootta mataa fuutanii miila hiitanii miila fuutanii mataa hiitanii nutti hin asin deemina ammallee warri Dubaayii kun jechuudha dhugama isin mataan keessan hoolota dhugaa rabbi kadheen gadda hoolota Suudiitiin jedhame warra Dubaayiitiin hoolota jedhamuu qaba gaafa waa balleessitan namaan hin mari'attan gaafa ammoo namni waa isiniin jedhe dhuftanii gastii irratti bacaacaacaacaa jettanii asirratti boottan diqqaa guddaan fiiddanii jechuudha lafatti xumuradhaa dubbii teessan isin lafatti hojjetaa hartaniimi lafa jirtaniimi lafa jiraataa hartaniimi lafuma jiraadhaa ammallee abbaan barbaade asirra guyyaa 3 4 caala isinirraa naasa'u guyyaa 3 4 caala isinirraan dubbatu jechuudha abbaan barbaade masakee asirratti isin fidee warwaattan asirra akka waan milishaan isin qabdee wayititti
Nama ajaa'ibdan dhugaa rabbii. Dhaggeeffadhaa. Dubaay kana keessatti duulli deemaa jiru keessaan ana iyyuu guruppii sana didee guruppii wayitu wal ijaaree Dubaayin keessatti Maammannuuriin biyya kana keessaa balleessuu qabna ijoollee biyya biraa jiranutti footoo isaa kenninee akka carraaqanii guyyaa kijibaanis dhugaadhaanis maqaa isaa balleessuu qabna ka jedhutu ijaaramee deemaa jira. Isin dura dhaabanna namni haqa irraa qabu yoo jiraate kottaa keessaan nu gaafadhaa gaafannee isinii fuuna Maammannuuritti ijaaramtanii cabsuun hin danda'amu allaqee isin dura jirranu as keessa teenyeetu bakka biraa teenyeetu ta'e akka dhiiraatti biyya kana keessa teenyee isin dura dhaabanna eenyuuf eenyuun akka taatan adda baafannee jirraa dhageessanii Maammannuuratti cabsitu hin jiru rabbi si haa cabsu leebochi dhageessanii ijaaranii isa dhageenyee jirra guruppii isaa dhageenyee jirra hinaaffaa malee wanni tokko keessa hin jiru isin keessa yoo dhiira taatan maal gadi baatanii dubbatin maaliif ijoollee Saawudii ijoollee bakka biraa jiranitti footoo Maammannuur ergitanii sanuu footoo haadha manaasaa footoo ilmoo isaa rabbi wallaahi ilmoodhuma argattan isin duudaa sabiyyii ergitanii kun haadha manaasaati kun ilmoo isaati jettanu yoo dhiira taatan Maammannuur hin baasiidhaa olii miti Maammannuur seeraa olii miti ana Maammannuur natti balleesse taanaan wallaahi billaahi abbaa fedhe sodaadhuwaan dhaqee kasasa seera jira biyya seerri akkas waliin caalle keessa jirra maqaa biyya kanaallee balleessaa jirtu wal ijaartanii Maammannuuris jiru sinirratti naqqaanerra anaa waliin haasoftu sinin jedhee hin gadda ammas ana duudha sinitti bana anaa waliin haasoftu jechuudha sinii galee dhageessanii warri biyya kana jirtan anaa waliin haasoftu min mattaa maxumu gatiin isin argeef jechuudha akkasii waa tokko fiduu dandeenye isin beeku jaallachuu sanuu waan garaa nama nyaatu warra isaa wajjin dhaqee nyaatu warra isaa wajjin dhaqee maaddii tokko irra taa'ee nyaatu fakkaatee itti siqanna itti dhiyaanna jechuudhaan as